hordoftoota loomii YouTube biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan maraaf nageenya araarri waaqayyoo iddoo lafa jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa guutuun qaba galannii fi ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guutuu waaqayyoo irraa qaba. Kan eegee tiksee sa'a kanaan nu eegee galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Tola guyyaa irraa gara mana loomii YouTube'tti kanan argamu anis obboleettiin keessan warqee YouTube'n jedhama. Egaa guyyaa irraa gara mana loomii YouTube'tti sababni argamuu fi egaa loomiin akka nama tokkootti kabajaa fi jaalalaan gara kiiloomeetiriitti gaaffii deebiidhaan affeertee jirti. Egaa loomii obboleettii kiyyaa kan baay'ee jaaladhu fi kan baay'ee kabaju gara mana keetti na affeeruu keetiif hedduu galatoomsi jechuun barbaada. Egaa loomiin gaaffii deebii na affeerte jechuudha. Gaaffii deebii tokko haga kudhaniiti. Anis gaaffii deebii kana jaalalaa fi kabajaan deebisuudhaaf gara mana isheetitti argamee jiran isiniin jechuun jaaladha. Gammanumaanii dhaamsi ani isiniif qabu gara gaaffii isheetti osoo hin ceenin duratti akkuma beekamu like share gochuudhaan jajjabeessaan isiniin jedha. Warreen maamila ishee hin taane immoo maamila ishee ta'uudhaan subscribe gochuudhaan maamila ishee ta'a isiniin jechuun barbaada. Egaa gaaffii fi deebii loomiin naaf dhiyeessite keessaa bakka dogoggoretti koomentiidhaan adaraan sirreessaan isiniin jedha. Nan beekaa osoo hin ta'in hagan beekurraa yookiin waan natti fakkaaterraa dubbachuun dirqama waan ta'eef irraa dubbadha jechuudha. Egaa loomiin gara gaaffii isheetti caahamma jechuudha. Gaaffiin ishiin na gaafatte gaaffii tokkoffaa irratti warqii iddoo dhaloota kee eessaa naan jette. Egaa ani kanan dhaladheetti guddadhe naannoo Finfinnee godina addaa aanaa Sabbataa Hawaas baadiyyaa keessatti dhaladhe guddadhe jechuudha. Gaaffii lammaffaan warqii barumsa kutaa meeqa barattee jettee na gaafatte. Egaa barumsa kutaa meeqa baratte kan jedhuu fi kutaa 10tti jechuudha. 10 lakkoofsisee siin jechuun barbaada. Gaaffii sadaffaan jireenya kee keessatti maal jibbitaa jette. Jireenya koo keessatti wanti ani jibbu waan hedduudha. Jireenya keessatti wanti nama jibbisiisu hedduutu jira. Isaan keessaas muraasa himaa. Jireenya keessatti wanti nama jibbisiisu sobuu, hatuu, dhugaarraa adda bahuu keessumaayyuu wanti akka sobaa jireenya keessatti nama jibbisiisu hin jiru fakkeessuu jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa hatuu, fakkeessuu, sobuu wantoonni akkanaa kun jireenya koo keessatti hin jaaladhu jechuudha. Fakkeessuunis natti hin tolu, sobas dubbachuus hin jaaladhus nan jibbas jechuudha. Namarratti illee yoo arge nan jibba. Kana jireenya koo keessatti wanti nama jibbisiisu siin jechuun barbaada. Gaaffii arfaffaan jireenya kee keessatti wanti ati jaalattu hoo jedha. Egaa jireenya keessatti wanti nama jaalatu wanti ani jaaladhu dhugaa bahuu jechuudha. Dhugaa dubbachuu waan jiru qabaattus dhabdus waan jiru san jechuudha. Osoo irraan hambisin dhugaa jirtu dubbachuu jechuudha. Dhugaatti dhiyaachuu kun nan jaaladha jechuudha. Inni bira jireenya keessatti wantoonni jaalatan fayyaa qabaachuun illee nama jaalachiisa waan hedduudha jechuudha. Waan jireenya keessatti waan safuurraa addatee waan nama jireenya boruutiif jireenya foonii har'aatan osoo hin ta'in jireenya boru foonii keenya nu jiraachisu tokkoffaa kanneen akka amantii keessatti wanti na gammachiisu hin jiru jechuudha. Amantii ofii namni jabeeffatu namni dhugaa bahu baay'een jaaladha, baay'een itti gammada jechuudhaan illee akkas jechuudha. Rabbi jedhamu hunda keenya nama akkasiin waa taasisu isiniin jechuun barbaada. Gaaffii shanaffaan osoo maatiin kee lakki jireenya kee keessatti osoo maal hojjatte sitti tola. Jireenya koo keessatti osoo maal hojjatte sitti tola kan jedhu. Jireenya koo keessatti wanti na gammachiisu maal hojjadhee na gammachiisa kan jedhu. Otoo naaf mijatee otoo natti tolee
otoo rakkataa cinaa dhaabadhee osoo waan qabu irraa gimmaasha namaa firee osoo bakka nama osoo ofii kiyyaa bu'ee nama hundaaf dhibbadhee natti tola jechuudha. Bakka namni dhibbatu san osoo ofii kiyyaa bu'ee to'an ofii kiyyaa dhibbadhee natti tola. Maaliif jennaan namni dhibbatu suni ofisaatii rakkate dhibbachuu danda'a, garuu ani immoo isa caala dhibbachuu danda'a. Kanaafuu keessumaayyuu osoo maal hojjette kan jedhu tasumallee jechuudha. Osoon rakkataa gargaaree osoon kanneen akka mana amantaa fa'aa fakkeenyaaf iddoodhaa bakka bakkatti jigee jiru isa sana osoo mana amantaa kamiyyuu haa ta'u kaasee natti tola jechuudha. Osoo natti tola akkasii jechuudha. Jireenya foonii osoo hin ta'in jireenya lubbuu koo boru gammachiisu osoo hojjedhee natti tola jechuudha. Ishee irraa kan osoo hin ta'in ishee boru jechuudha. Inna kan na gammachiisu isa kana bicha waaqayyotu beeka waan hundumaayyuu. Gaafii jaaffan akkas jedha. Gaafii jaaffan baay'ee cimaa. Masaanuu ni jaalattamoo. Masaanuu ni jaalattamoo jedha. Oh my god. Egaa asirratti ni jaaladha jedhee yoon irra darbe fudhachuu dhiisuu dandeessu. Ni jaaladhus jedhee yoon irra darbe fudhachuu dhiisuu dandeessu. Kanaaf gabaabumatti namni kamiyyuu namni shamarri kamiyyuu masaanuu jaalatte hin jirtu. Waan ofeellee osoo ta'e jechuudha. Kana yeroo siniin jedhu masaanuu kan jibbamu namummaa isaa sana yookiin nama sana osoo hin ta'in kan jibbamu maalidha? Namni jireenya isaa keessatti nama sadi ta'eetii miti nama lamaaniyyuu gaafa walitti galee jireenya keessatti bu'aa bayii hedduutu jira. Walitti bu'iinsi ni uumama jechuudha. Kanaaf gaafa nama sadi taatee jiraattu immoo walitti bu'iinsa addaatitu uumama. Jireenyi kee ni jeeqama. Maatiin keetillee ni jeeqama jechuudha. Maatiin ati horattillee ijoolleen keessan jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa abbaa manaa tokkichi haadha manaa lama qabu jireenyi isaanii baay'ee jeeqama jechuudha. Kanaaf masaanuu hin jaaladhu jechuudha. Garuu nama tokko akka namummaatitti osoo hin ta'in jireenya keessatti akka jireenyi koo hin jeeqamneef masaanuu hin fedhu jechuudha. Sababni masaanuu jibbus jireenyi koo ni jeeqama, maatiin kiyyallee ni jeeqamu jechuudha. Maatii kiyya yeroo isin jedhu ijoolleen kiyya yaa namni tokko erga bultii ijaarratee ijoollee horachuun isaanaafuu gaafa bultii horatee jireenyi isaanii jeeqama jechuudha. Kanarraan immoo dhugaa dubbachuuf ootee jechuudha. Shamarri keenya ni inaafu jechuudha. Inaaffarraan kan ka'e jireenya ofii diiguu danda'u. Kanaafuu masaanuun hin barbaachisu. Maaliif mana tokko keessa jiraachuu miti. Orufaayyuu akkanattuyyuu jiraanneetoo jechuudha. Walitti inaafu waan ta'eef dhugaa jirtu kanuma. Inaaffaa hedduu qaba waan ta'eef shamarran marraa qabee. Kanaafuu masaanuun hin barbaachistu akka kootti an furadwan. Du'een bada malee yookiin heerumtumti sanatti hafu malee yookiin nanniisa fi yookiin nafaadhistu jaarsichisan malee masaanuu hin fedhu hin jaaladhusi. Nan jaaladha garuu hin fedhu. Jechuun namummaa ishee nan jaaladha, nama akka nama tokkotti ishee nan jaaladha, nan kabaja nama kamiyyuu jechuudha. Garuu iddoo jireenya abbaa manaa tokkotti heerumnee wajjin jiraannu kanatti eeyyamamtuu hin ta'u. Sababni isaatis jireenya koo jeeqaa jiraachuu hin fedhu waan ta'eef jechuudha. Ani jireenyi nan jiraachuu barbaadu, jireenya gammachuu qabu, jireenya jaalala qabu, jireenya kabajaa qabu jiraachuu fedha waan ta'eef waa'een masaanuu kun hin barbaachisu jechuudha. Sumaanii akka sirriitti isin ifa ta'u. Gaafii torbaffaan maatii keetii osoo maal hojjettee maal ta'anii si gammachiisa? Maatiin kee osoo maal ta'anii si gammachiisa kan jedhuu fi maatiin kiyya osoo fayyaa guutuu qabaatanii osoo bakka yeroo hundaayyuu isaan qabaatanis dhabanis maatiin koo kan na gammachiisu kabaja isaan qabanii fi jaalala isaan qabanii fi maatii keessatti wanti nama gammachiisu tokkoffaa maatii kee keessaa homaa sin nageechisanii fayyaa guutuu qabaatanii maatiin kee hin rakkatini rakkoo maatii keetii rabbiin sin argisiisini maatiin kee bakka jaalalaa fi kabajaan fakkeenyaa fi
maatii kee keessatti walitti bu'insi adda addaa uumamuu danda'a. Yaa jireenyi waan nama hin goone hin qabdu. Waan akkasii yoo mana keessa jiraate maatiin kee wanti si gammachiisu hin jiru jechuudha maatii kee keessatti. Garuu maatiin kee jaalalaa fi kabaja yoo qabaate wanti nama gammachiisu kana caala homtuu hin jiru. Maatiin kee immoo kan na gammachiisu maatiin kiyya waan hundaa yoo qabaatan waan lafa kanarra jiru waan addunyaa kanarra jiru hundaa yoo qabaatanii natti tolas na gammachiisas. እንግዲህ waaqayyoon haa galatu hundinuu jira wanti dhabame hin jiru jedhee yaada kootitti fayyaa nuuf haa kennu maatii keenyaafis fayyaa kennu waaqayyoon kana isin jedha. Gaafii 8ffaan hiriyaa kee akkamiin kabajaa hiriyaa kee akkamiin kabajaa kan jedhu hiriyaa qofa osoo hin ta'in kabajni nama kamiifiyyuu ni mala. Namni kamiyyuu ni kabajama. Namni kamiyyuu iddoo olaanaa qaba. Tarii namni umuriidhaan sii gadi ta'uu danda'a. Garuu immoo ilaalchi nama sanaa yookiin immoo bakka wanti hundi nama sana nama umuriidhaan guddaa isaanii oli nama beekumsa qabu nama waan hedduu yaadu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu namni umuriidhaanis ta'e waan hundaanis osoo umuriin jedhin jechuudha xiqqaas ta'e na guddaas ta'e kabaja qaba jechuudha. Akka kootti namni kamiyyuu na biratti kabaja qaba jechuudha. Nama kamiyyuu kabaja qaba. Garuu hiriyaa kee akkamiin kabaja kan jedhu ani hiriyaa koo anan kabaju jaalala nan qabaa fi kabaja nan qabaa fi dhugaa irratti nan ba'a. Bakka waan hundaayyuu jechuudha wanta waan badaarraa adda ta'e hundaaniyyuu nan kabajaa jechuudha. Nama kamiyyuu hiriyaa koo qofa osoo hin ta'in jechuudha. Fakkeenyaaf mana keessa abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii mana tokko darbee fakkeenyaaf jiraachuu danda'an beekamu walitti bu'anii too osoo maatiin nama keessummaan dhufanii mana jiranuu kabajaa walii dhaban illee hin jiru waan akkasii jechuudha. Waan akkasii sana fakkeenyaaf ani otoo abbaa manaa qabaadhe abbaa manaa keessaniif kabajaan ani qabu tarii walitti bu'uu dandeenya yookiin wal loluu dandeenya. Haa ta'u malee abbaa manaa keessana nama fuulduratti saaxiluu hin qabu. Nama fuulduratti kabajaa kennuuf hin qaba. Dubbii keenya immoo gaadaadhumatti jechuudha xumuranna malee nama fuulduratti baasnee dubbachuu hin qabnu jechuudha. Egaa kanaaf hiriyaa qofa osoo hin ta'in nama kamiyyuu namummaa isaatiin nan kabajaa nan jaaladha. Ammallee ta'e borus ta'e duraanis ta'e jechuudha. Hin beeku garuu kana fakkaata. Gaafii 9ffaa warqii amala akkamii qabda? Oh my god. Asirratti warqii amala akkamii qabda anjedhu kanarratti xiqqoosaa hin ulfaata. Sababni isaatis maal jennaani egaa namni kamiyyuu jechuudha amala badaan qaba kan jedhu hin jiru. Kanaaf hagan ofii kiyyaaf ibsu osoo isin na ibsitanii natti tola jechuudha. Amala akkana qabda jettanii badaas haa ta'u gaariis haa ta'u yoo na ibsitan natti tola. Sababni isaatis fakkeenyaaf amala badaa yoo qabaadhe gaafa amala badaa keessan na barreessitanii isinirraa immoo laalee jecha keessan sana dogoggora keessa yookiin amala kiyya badaa sana sirreeffatu nama danda'udha jechuudha. Akka kootti yaani amala kiyya keessa amala badaa nan qaba jedhee yaadu garuu hin beeku. Garuu rabbiin haa beeku. Tarii guyyaadhaa guyyaatti wanti nani dubbadhu badaa ta'uu danda'a gaariis ta'uu danda'a. Anatti garuu gaariidha. Nama biraatitti garuu badaa ta'ee mul'achuu danda'a. Kanaafuu ani amala koo kana jedhee of ibsuudhaaf natti ulfaata jechuudha. Inni biraa immoo amalli koo amala namatti dhiyaachuu sirriitti hin qaba. Nama kamiyyuu maan taane namummaa isaatiin ittiin dhiyaadha jechuudha. Har'aa miti durmaa'u jechuudha. Nama kamiyyuu ittiin nan dhiyaadha. Inni biraa amala callisuuti jechuudha. Kana nani qabu harkirra caalu yeroo jechuun callisuu yeroo isin hin jedhu gaafa namni natti dubbate nama sanatti deebii baasee dubbatu hin fedhu jechuudha. Namni gaafa amala badaa natti argisiise deebisee amala badaa namatti argisiisuu hin qaba. Maloota kiyya keessaa tokko kana hin dagadhu. Kanarraan kanaatti garuu
Ndeeku sinna ibsa badaa soon qabaadhe gaarii soon qabaadhe koomenti jalatti barreessadha. Yoon badaa ta'e nan sirreeffadha isiniin jechuun barbaada. Yoo gaarii ta'e immoo galatoomaan isiniin jedha. Gaafiin inni dhumaa inni kurnaffaan erga biyyaa baatee waggaa meeqaa? Erga biyyaa baatee waggaa meeqa kan jedhuuf an erga biyyaa ba'ee waggaa arfaffaadha jechuudha. Waggaa afurii amma afur xumuraa jira jechuudha. Gara shaniititti tarkaanfachaa jira. Akkasaan egaa jireenya biyya ormaa kana qabdiin isiniin jedha. Egaa gaafii ishiin na gaafattee har'aaf kana fakkaata. Yaada akka dhuunfaa kootti waan natti fakkaatedha. Kana kanaan deebise yoon dogoggore bakka dogoggoretti dogoggorte jedhaatoo natti himaan isiniin jechuun barbaada. Galatoomaadha, kabaja nabinaadha. Hundi keessanuu isiniin jaaladha, isiniin kabaja yoomillee taanan jechuudha. Tarii jechootan dubbadhu keessaa badaa dubbachuu hin danda'a, jecha safuu cabsu dubbachuu hin danda'a, jecha nama aarsu, jecha nama muufachiisuu danda'u dubbachuu hin danda'a. Gaafa sana immoo kana balleessite jedhee kan wal gorfachuu danda'u nama waan ta'eef isinillee akkasuma immoo bakka badii hojjedhetti natti maatii na sirreeffadhaa nama obboleetti keessan isiniin jechuun barbaada. Akkana fakkaata gaafiin har'aay like share gochuun dagatinaadha. Nagaadhaan na turaa turtiin keessanii viidiyoo kana waliin haa ta'u isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. ባይ ባይ ጓደኛዬ ለኔ የአምላክ ስጦታ ገጸ በረከቴ አክብሬ ለያዝሽ እንደ ታናሽቴ ስስቴ ልበልሽ ሚስጥር ገበናዬ አለሁልሽ ምትይ ለኔ መከታዬ ስላንቺ ለማውራት ቃላቶች አጥሩኛል keessa kiyya jirta sirritti hubadhu kana qofan beeka waan biraan dubbadhu ni yaadatta taanaan jaalalan siif qabu yaadanna boojitee abadan sin dhabu ammas sittani maadhii sooduu namaa anatti himadhu gaaris ta'e hamaa onnee kee takkittiin kiyya ta'uu beeki